Kamiti yaalalti ishii bira hin jirre jennaan Aha. si wajjin osuma waan kana laalti sa'aat saddeet geesse. Yeroo ati niin tattabachiisa jette dawwalan taayigaa nutti hin dawwalanii laafoo an takkaa bilbila Asuma teessaniit irratti dawwalaa jirtan. Miira keechaa baha yeroo waan gartee gorsa isiniif laatan amma asirratti hidheetan jira gixxiim itti godheetan jira hidheetan jira an takkaa hidhaadha hiinaan abbaan fedhinnaa irratti hin dawwalu. Amma gaataa sooshaal miidiyaa fayyadamtu aha hoggaa si wajjin amma kana laalaa bulti amma. aha Kaati itti haasawitu kachaate waa'ee jaalalaa itti haasawitu kunoo achi jirti. Qaama qalbiin si bira hin jirtu. Hoggaa wajjirri baakaatan sa'a jatti hojii raftanis sa'a saddeetti hojii raftanis osumati ishii qaqqabattuu dadhabe jetti rafte hin dammasitu. Hirriiba kutaan maaliif jennaan si hojii qaatiraa bulte waan ta'eef. Si hojii waan kana laalte waan amma asirratti gaafii adeemsaa alaarmiin teessan lameen walirratti hidhaa jechuudha. Egaa atis qaatira bulti ati bilbila laalte ishiin bilbila laalte dadhabde gaa isin lachuun laafattanii yeroodhaan si wajjin kaatu erga aduun samii walqixa samiidhaa geessisi si wajjin hirriba kaatu waan ta'eef ganama sa'aatii 12 jennaan salaata subii booda kunoo kanuma wanni waan nyaatan si oowwee si dalaydee kunoo as keesse ammas hoggaa xiqqoo waan dalayde amma dhuftee si wajjin hirriba oowwaa tokko si oowwitee ammas sitti dabalamtee si wajjira ammas haate ammas ati hirribatti si dhiiftee amma lamuu nyaata si nyaachiftee ammas si raffite maaliif jennaan qaatira si wajjin bultu waan ta'eef jaalalti ishima san biratti hafte jehee jechuudha. Tun osuma si wajji raftu qoonqoon sillee jeeftee wulii akka nama gartee dadhabeetitti aduu keessa gabbaatee ciifti. Gari yookaan injira gaatan tan malaafattu tan agarta. Nyaata yookiin deemtee daabboo magaalaa dhaqaadhaa waliin nu bitaasiin jetti. Nyaatan gooti waan ta'eef si wajjin bakka takkaa haate waan ta'eef akkas dubartiin sooshaal miidiyaa fayyadamtu. Magaalaa dhaqaa waliin nu bitaasiin dhumarratti. Nama ergiti gaa yoo feete daabboo yeroo akkam nyaata gooti si wajjin hirriba haate. Wooma namni godhe magaalaa deemteef bittee sitti kenniti. Duuba sooshaal miidiyaan kun waan zabanni deemuuni akkamitti irraa muruu danda'an? Ni murtaagaa abbaat irraa murmura. Tole. Bultiidhaa miti ati amala yoo ishiin duraan biyya isaaniitti bilbila laalaa jiraattu taate asiit irraa muraati. Bareedan. Jala sararteet. Amala bilbila kan kee atuu lalala innaawaa ati ishii jaalachuu keessa bilbila kan kee kanaa'u itti kennuun qabdu. Bakka bilbila kee isii dandeessuun jaalala isii mirkaneessa jechuudha. Akka ati kamitti silaati ishiin TikTok alaaltu jettee itti kennite jaalala jamaa kun baalagummaa arsiisuudha. Way. Tole. Waa'een dubartii kana. No. Wanni jiini hogguta akka kaameera akkana ofiin hin gootu yoo footoo taate sumaa bareechifatee footoo kaasifata malee akkana isa ofiin gootu akkasillee ofiin gootu cinqiin qabdu gaa tanaaf hin jaabar footoon kaatu maareen kaan jettu hin qabdu yoo uffata ofiidhaa bareeffattee uffattee teessi maashaallah ati wanni ati sirra jiru uffatuma bareedaadhaan gammachiiftee laalaa siyaachi fuuldura ishiidhaa kanatti kaameera irraa fageessite kanatti ooftee gammachiisuudha malee. Yoo taraa yeroo takkaaf jettee kaameeraa ofuma keetii harka keetiin footoo yoo kaafte homaatii miti. Garuu immoo ati bilbilatti kennitee guyyuu osuma kana lakaatu wilii guyyuu bartee jirti amala ishiitti taate. Osuma ishiin kana gootu dissiin ibiddarratti gubatte. Osuma ishiin kana ilaaltu nyaanni yeroodhaan sirratti gubatte akkam gootare. Tole isiin tuni jannata jirti moo duuba duniyaa tanarra jirti ta bilbilan fayyadamne yeroo ammaa kanatti. Wallahi billahi duniyaa tanarra jirti. Asumarra wajjin jira. Akka abbaan itti barsiifatetti. Dachuma takkarra waliin jirra duniyaa takkarra. Bilbila guddaa kana hawwitee taanaan abbaa qiyyees gallakki naafete adda ba'uudha yookaan ati deemiidha. Takka ana dhabu
takkaa bilbilaa fi sooshaal miidiyaa fi bilbila miidiyaa kana fayyadamuu waa lamaan kana qofa ittiin tagaate. Tole. Dubartiin dhibbaa dhibbatti sooshaal miidiyaa fayyadamtu jaalalaan qabdu jechuudha moo bultiif hin taatu jechuudha amma? Jaalalataa akka jaalalti ishii bira siin jirtu bultiif hin taatu. Tole. Dhiirti bultiif hin taane yoo sooshaal miidiyaa isii wajjin fayyadamti moo hin fayyadamtu? Akkanaga. Waa'ee shamaraa yeroo haasan ha dhiirati safuun ta'u. Waa'ee shamaraa yeroo haafne dhiirti shamara jala jirti. Dhiira yeroo haafne shamarri dhiira jala jirti. Dhiiraa fi dhalaa walitti hin fiidin gaati. Dhiiraa fi dhalaa walitti hin fiidini. Jaalalachuun isaanii gabbaasuu qabna re. Abbaan mana akka fedhetti haa jiraatu. Ati dhiiraa fi dhalaa walitti hin fiidin gaati. Naftanyichi wasilaatichi bilbila aappii hunda irra gabbuufatee bakka ifiin fedhe dhaqa bakka ifiin fedhe oola mana keessatti. Sanii miti. Yoo yeroo qabaate dhiirti haadha mana isaati yeroo kenneefi wajjin haasa'u tattabachiisu waan isin barbaadu. Gaafii adeemsa Ustaaz Muhammad. Okay, wal dhageenya. Akkuma waa'ee shamaraa lafa keessanitti kadhiiratis lafa kaaya. Akkana laala. Anaa fi isinirraa hangafi. Okay, kadhiira akkan itti lafaa kaa'u haqa ishii eeguu taaka jedha. Jaalala amma jaalala ishiidhaa tana miidiyaa irratti osoo hin taane irra guddaa beeke laalle warra miidiyaa irratti jaalala walii ibsatan kana ummata dhugaa wal jaalatu sitti hin fakkaatin ummata keessi isaanii ibiddaan akkanatti wal waadaa jiran sanii beeku. Sun hundaa miti abbaan rabbi qajeelcha. No ani jechuuf hundaa miti hundaa osoo hin ta'in taasirratti nama gaarii jaanii ati dubartiin ati faarsiitis waan jaalala sitti hin fakkaatin sanaan siidhaan keessa. Sirri. Abbaan manaadhaa haadha mana isaa takka akkuma ishii miidiyaa irraa uggureessanitti ishii qixa sirriitiin kunuunsee jaalalaan ishii gartee mi'eessu amma ishii yaaddatu amma haqa ishii eeguu tokko kan akka ishiin beeloon akka ishiin hin yaaddu. Godhuudha haqqee ishii guutuu ishii bohaarsu ishii tattabachiisu malee rahaadha jedhee tiifii bitee mana keessee ishiin sanaa laaltu sanii miti. Yoo danda'ame kitaaba seenaa kana dura kaa'u kitaaba haa dubbiftu haa qaraatu haa katabdu. Kanaan ala walaa tiifii maan taane mana bitee kaa'uun qaqqabu. Yoo barumsa danda'amu taate barumsa daawaa sheekanii ati fiddee itti bantaan malee ishii yuutuubeedhaan olii gad adeemuun qabdu. Ati fiddee irra keessaaf hanga ati gartee wal bira teessan takka. Maaliif ammoo isuma yuutuubee kana keessa adeemtu bakka wanti iddoo amala itti taate boruu sanumaa iftaanis sanuma waan ta'eef. Kana gama biraatiin inni immoo haadha manaa isaa osoo manaa qabu irratti haasofsiisuu dhabu tokko kana. Bakka fedhe oolee buluun isin jirtu beek ishii manatti dhiisee amma yoo nama waa barsiisu taates asiin haaraftu jedhee asiin eegee asii yoo qaraayisu taasii yoo baratu asii yoo waa dalagates dalagatu of bira ishee raffisee yoo fedhes biraa hojiillee jedhee biraa yoo hojii taate bakka gaarii bakka amanamaa kaayyatee yoo gara hojii deemuu qaba. Kanaan ala bakkuma fedhe oolee bakkuma fedhe bulee dhufuun hin taatu inninis ishirraa fagaatuun qabu waan ta'eef ijarraa buqqifatuun qabu waan ta'eef. Egaa siifa namaa dhaggeeffadhu kaa hunda caalaa ofii gabbaturra ishii gabbisee ofii qallatee muka kana ta'ee deemuu qabaan siinjee qallatee ofii babbareeffatee miiccatee miidhagee deemurra. Ishii san sirriitti miidhagsee haa gabbattu. Akka feetetti haa gabbattu tamanaan baane waan dalayne tajaan san. Tun inuma gabbattii tanuma jaarsa qortu jaan san haa siin jaani. Namni yoo fedhe jaarsa qortu jajanii jira beeyta haa jaani. Akkas ati ilmaanuma bareedaa si kunuunsuudhaaf ilmaanuma si horuudhaaf akkasitti kunuunsu qabda. Hangas fitadde
ندقى أستاذ محمد dhugaan jirtu dubartii akka amma ati jette kanatti bilbila irraa fuudhi takka laala amma qabxiileen ati lafa keessee qabxii summirra inumaa jechoota qabxiilee summirra badhaati ammaan tana kuni yaada kiyya amma asirratti bilbila irraa fuutaa maal irraa fuutaa ilma namaa kana gaaritti ajajuun dandeessu gaarii itti himta malee hamtuttis ajajuun dandeessu hamtu jetteet itti himta malee laalamma nama kana bilbilaan qixaaxuun dandeessu lolaan uleedhaan qixaaxuun dandeessu sodaachisa doorsisaan qixaaxuun dandeessu akkaataan itti ilma namaa kana koloneeffatan haalaa fi amala tolu